dhugaadha amma akka inni joogalatti ganda isaanillee jira anwaa dubbisee dhiifama isaanillee gaafatee isaanillee araarfadhaa jeetiin iyyaa jedhama. Ayyee bareedduu wallahi. Anammallee obboleetti isaatti gadaatoo fi beekanii ani isaanillee haalaan itti aadee jira. Ayyee. Miyyoo duraan itti fuuna jaanii bita keessa hoo akka gadaatoo uffaan waan inni na godhe du'uu garaa nan bada. Obboleettiin isaatti gadaatoo osoo isaan itti fuuna jaanii yaanu garaa qabdi jaanii san ol baasanii haasan osoo akkas jaanuu san oofanii amma tabilaa itti fuuna jaanii bita. Aansanillee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوتو في أجفتوتا مسينا. أكم تتنا خسني فيادا والله جرخينا هدو تكونوا كلاتو مرا هدو دوالو كل جرتني جا كلاتو ما تروحن إيش باينا بدي بس كلاتو بدا بدا أبدني بدا بدي تناقلتا هدو تكونوا فادا أكسبتي جا باتر رمضانا باتر رمضان Ukti jirti warra gaafatti gara Ramadana kana irraa milkaa'e jechuudha kan niyyata san guutuu jechuudha wallahi isin guutee akkasitti warreen biyya Arabaa akkasii jettanis jechuudha nagaan waan biyya baataniif san calaa jechuudha milkoottanii isin milkeessa jechuudha hara gita sanitti isin galchuu akkasumatti warra Ramadana hanga yeroo baay'ee didee soomanee irraa Kebalamu Rabbi nu haguru sinja. Tanakocha gadanis borat dima. Video gadan mesa bro. Isini koramna. Itu video itu pakai hijrah tele. Wah gada dima aran tagoni itu asal argamne. Wah dima gadi bisa kerja itu. Berarti hal juga butuh beri merenne. Ini amo berubah. Butuh sudah gada YouTube. Arab YouTube. Gadaatu jiraattis hiyyaattis waa'ee gadaadhaa jechuudha bal'inaan haasofne akka itti gabboo fi akka itti jechuudha wanni goon wartee achitti gabbee wanni jiru haasofne jirra amma kana dhimma xiqqaa tokko jechuudha asumaan beeksisa isin dhufne maaliif sirriin kun sirrii miseenaadhaati laata rakkaa fuudhee ana muka jirti duraan muka kana maqaa hiyyatti deebisaa jirtin Makanya rana jamu jadi, anu muat lah hati orang kau terus, isi sirki rangkap, jadinya, bakat kita yang bicara ada nama datu yang berbeda, sirki isinya anak muka jirti, falas, nah itu jadi pak makan aja jirang yang beranu, makan terbang atau kubur teman lagi jiramu nanjai isi juga, katakan aja aran tanah, itu juga sanis kellebi arafatillen. Musena isi gadaatu ana ulah kait juga bentuk ulah kait sampai terus idamnya jualan anu kau jadi jualan mau dimasih dekat terus anu kau jera isi itu juga wan tak guru itu jeraisuatin gargaru jera amu isi ganta ulah jadi yang kita lihat cuma ujian juga kesini mereka jera ini pakaian tidak mau dibayar kesan nak komatan, malu pada mana te, miskina, mana mini isi, boleh dewi, Ramadan dulu juga, jadinya emas baru Ramadan hana operasi tadi, itu kesan, nas tadi itu dah, ya dah kena hana, komentar itu, na beresal tadi, cerah hanya malu bi, tu bara batu Ramadan itu, antura saniku, ibu saniku, ibu gede, isile, ibu guru hujan, Ifama kure finje, kure ifama, kurun dua kurun juru dua kurun, sayo tes Rabbi sangka pada, an harakian, Rabbi itu bagi dan ada orang, yang aku finja, amu ambakan didi, bakal isi di bisa angkat tu, tanah tu, mana bi, kesanti, yo, orang jadi bi, antara sudah dijadi. Bodoh orang juga dewi, kami, kami tak ugar kan tu yes, sitin dewi ni, osusin juga tu si jahit dah ada gesu, berapa batas, juga yang bodoh, dewi dia mas, orang kau tanah semut deh, mungkin, kalas, kau yang kita na, akak, anda genji kena, tanah orang jalan tu bodoh, anda jalan ni,
Jara kayaknya apa seperti gara arahnya sendiri kalau itu isi jadi kepunyaan dengan dolar itu jadi teman-teman dulu misal jadi karena kalau cakap wan terlalu isu buat isi arah lagi hasil jadi balap kalau itu punya buru gedapa punya kata bicara mengutu itu juga mengutu seharusnya mengutu tulis buat isi terjemah gitu balap untuk karena kalau itu sama mengutu itu aku berarti mengutu bisa utelnya isi mengisi akhirnya yo buat isi narasu jenis isi manusia sudah dulu yang tembaknya ini mati ini kami jarak hanya isi ini yang hasan jada beredar antara ya kita takut dua di mana takut itu sudah ber namun gua dorse sih ada bangsa dia takut tak kalau utuh mana tahu tuh gambar sakor bana cerita ciki sungguh nih kalau tuh mau ber ya isi kayaknya mata sini ini cerah mereka semalam gua hasil kira sedih cerah para pelajar ada itu sudah sati senang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Khayyam Dokter Khayyam Gara akkuma gartan kanatti jechuudha haadha manaasaa bakka gadaan kaa'ee ollaadhaa kennee dhufne jechuudha. Alhamdulillah jechuudha gaa amma rabbiif galannaa ga'u haati daa'ima deemtee daa'imni ilaala amma turtii hanqam takkaa yoo isiniin jeegaa amma danda'ama jechuudha. Waliin argine akkanatti nu itti ba'uu jirti haati ilmaanii irra deebi'uun baay'ee nama gammachiisa malee waan nama gaddisiisu hin qabu. Garuu immoo ka jireenya isaanii nama nurra gurguddaa manguddoolee hedduutu jira. Guyyaa boru guyyaa sabtiidhaa guyyaa gadaan ba'u jechuudha. Isaanii wajjin mari'annee waan kaamu keenyaa jenneeti amma immoo hanquma sanittuu akka gartee manatti manguddoon agartee haati manaa ilmaan keessa teessee rakkoo jirtu tanas itti himnee takka lamaan jechuudha. Akka wanni kanaatunis hin deebine jenneeti nutilleen akkasitti finnee garuu baay'ee takkaan dinqisiifadhe aanee jechuudha. Maaliif yoo kaa'ettan taate namni tokko dhiifama rabbii jecha yoo sii godhu baay'ee takka galata guddaa nama biraa qaba jeetii yaada akka nama tokkotti. Garuu alhamdulillah haati manaa isaalleen hammeenya dila sanii irratti gootee jirti. Garuu immoo anaa miti obboleessa kiyyaa jechuun jirti. Mee qillee gaafadha sumaan salaamtaadha asumaan gara kallattii isin dabarsa jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalatamtoota Museena baga nagaan nu danadin jecha araan tana wanni qabannee dhumne egaa akkuma beekamu kunoo mana aanaa jira kanarraa immoo dureettillee fuunee finne kanarraa immoo isintiin ijoollee dhiibtee bakka gartee duran gadaan gaa'eedha araan tana fuunee isaan kana walitti fayyadamnee kunoo mana aanaa jira kanarraa fiidiyoo kana hanga dhumaatti nu faana turaan isin jaa. Jechuudha hordoftoota keenya gaa'ee amma gaa isiillee mee akka dubbattu barbaanne yaada akka irratti hannitu yaani gammachuun takkaa fi yookaan gaddi itti dhagahamu danda'a namni tokko yoo namni tokko dhiifama sii godhe beekadhu ati badii balleessisan jecha gaddi namatti dhagahama waan ta'eef sanumaaf kaayoo gammaddees yoo gaddiides isittiin isin dabarsaan jaa dure. Ati imma duba gaamee aanilleen akkana jaa hanqa warri keenya gartee naa hayyamu dawwalee isaan hayyamsiisu hin danda'amu jaabeeta. Suni rakkoon qabuutii haa mana teessuu hamma immoo boru namni gurguddaan nutti dhufee murtee takka isin gidduu murteessinee manguddooleen hedduun gizee gadaan illee bahee nutti dhufanii haasaa tokko murteessuun akka fuuldura keessaniif gartee rakkoo takkallee walirratti hin oofne dhiibbaan akkanaa kana akka hin deebine innillee baay'ee shakkee jira waan ta'eef waan jiruu jechuun. Kanaaf akkasii dhiifama godheetiif hin jira hangasitti immoo mana haa teessuu jeebeeta haa ta'u ati kanarraa mee yaada akkamii qabda waan jaamuun si gaafachuu barbaada. Ayyaanni kan qabu amma isaan darraa manguddoon boru dhuftes amma isin eedan waasaa bitanii manguddoon boru dhuftes maal gootin waasaa isin humna lixxantaa. Akka kana duraatillee namni waasaa wattira amma kalaas dubbiin teenyaa kanatti haala akka teettu kanatti illee bareedduudha. Inni immoo baay'ee if shakkeeti. Haalaan if shakkee gartee wanni miidhaan tana dura irratti deemaa turte san ni deebitii waan jaamu gaddi keenyaas isii hin deebisinii jaanii. Amma immoo inni baay'ee takka nu kabajee hunjaa haati ilmaan keessatti haa deebitu jeebeeta. Nutilleen akkasitti boruu manguddoon akkanatti isin gidduu dubbatti aanee keenyaa jenneeni wajjinaa soine beeta. Akkasitti haatis akkuma laaltee gartuu kana inni dhiifamallee si godheetiin jira jaa. Garuu immoo wajjin jireenya keenyaaf ganaaf baay'ee ulfaataa jechuun jira beeta.
garuu alhamdulillahi hanga kanaa dhiifama namni tokko yoo namaan jee garuu badii dilarra daleetisanii atiif haadhuma ilmaan isaati namatti dhagahamaa jechuu barbaadeete kanaaf meeti dhiifamaa ji'inii isaanillee dhiifamaa baay'ee takkan si balleessee abbaa mana kiyyaa obboleessuun kiyyaatu na dogoggorsiisee jechuun teetii beekadhu. Dhugaadha yaanillee dhiifama naa godhuu isaa yaanii garuu ganta isaaniitiin hagan ganta dubbisuu jechuun isaanu annaaf hin galle garuu yaanni isaa hangana ittiin deemu ishee qoraan qabatte maal ta'u fedhan dhugaa keeti garuu ganta isaanii dubbisuun beekadhu maatiin harka nu darbitee jechuu ni danda'an isallee dawwalee bilbilee fi gantaan bara akkanaa namni biyya jijjiiranne malee aadaan jijjiiranne namni haas jiru dhagaan xiqqaatee bubbeen hin fuune ijoolleen akkana nuun jedhani manguddoon akkana nuun jedhaniiti ilmaan keessa deebisii biyya namaa jirta ilmaan illee hin galchini haati ilmaanirra haa teessu eegartee ilmaanirra haa teessu hanqasittuu immoo namni gurguddaallee naa isin gidduu aanuu idduu dhufanii je'eenii jechuu jira beektaaninis haa ta'uti maatiin isaanii illee haqa qabanii beekadhu hamaatii akka irratti daleessanii garuu immoo san hunda bira kunnee dhiifamarra jirraa jechuun ramadaana rabbiitii as deema. Namni balleessin hin jiru. Namni balleessin hin jiru akkasiin siin jagaama kanaaf. Akkasitti haa beektaanillee akkasiin lubbuusaa ibsa sodaatee jira. Atillee mee yaada yoo qabaatte asirratti waan akkanaa kanaatu akkanaa kun akkana ta'uu qabaatte yaada kaasuun teeti beekadhu nama dhiifama sii godhe irratti. Dhugaadha amma akka inni ijoollee ganda isaaniillee jira anwaa dubbisee dhiifama isaaniillee gaafatee isaanillee araarfadhaa jeetiin yaada qaban. Ayyee bareedduu wallahi. An ammallee obboleettii isaati gadaatoofni beekanii an isaanillee haala itti aadee jira. Ayyee. Miyyoo duraan itti fuuna jaanii bita keessa hoo akka gadaatoofaan waan inni godhe du'uu garaa nan bada. Obboleettiin isaati gadaatu osoo isaan itti fuuna jaanii yaanu garaa qabdi jaanii san ol baasanii haasan osoo akkas jaanuu san oofanii amma tabilaa itti fuuna jaanii bita. An sanillee sanillee kan isaanitti himeetni akkasitti kan isaanillee araarfadhaa jechuun taa'u. Amma kun karaan akkanaa kun karaa sirriitti ganda araarfattee haa dhiifamaa abbaa ummaatiyya dhiifamaa balleesseetiin jira anillee garuu jaalaluma isaatiin na godhee ammallee immoo haalaaniin keessaa qabaa beekadhu silaan keessaa qabaachuu baadde ilmaan kiyyatti illee deebi'uu waa hin fedhu garuu isallee numan jaaladha jaalalumaatti tanollee namudee dogoggoree narrallee haa dogoggore immoo obboleessa kiyyaa jetteeni dhiifama isaan gaafachuun beekadhu haala aanee warra aanee faadha illee walitti akka afaan isaanii wali qajeelu haa maaliif deebifti jedhanii akka isaan gartee ittiin lolle hasirreessusi waan kan akkas gootee yoo haafixxu taate akkasitti sirratti ilaallaa jechuudha garuu immoo san biraan boru manguddoolleen hedduun nurra gurguddaa namni sammuu walloo qabu jechuudha. San waan ta'eef bal'inaan borullee haasawuu hin barbaanne an ammumaa akkuma ta'etti fixuun hin barbaade garuu immoo akka aaneen jedhutti namni jiraachuu qabaa ragaanis jiraachuu qabaa an roorroo guddoon narra deemaa ture san waan ta'eef ifamanuu hin dandeenye jaabeeta. Ragaa kun waan isin hin taane manguddoon sun taate dhugaa keeti wanni amma gaafillee dubbiin si bira jirti. Namni tokko beekadhu eega badii fi ofitti beekee dhiifama kan jiru taate aanin dirqama fudhatu qabu. Dhageessa namni kun eega badii fi dana ofitti argee haadha abbaallee ni dubbiseette ammoo kanarraa obboleettii isaatii fi jechuudha gadaa baalaa gaarii kan jettu taate. Kanarraa eega kana hunda kan jettu taate namni dogoggoree jiru. Dogoggortee badii fi eega beeytee kanarraa ammoo inni kun shakkeetiin jira yaada ijoo kana kan kaase inni immoo shakkii isaa sana jechuudha tiyyaaleen bulaa dhiisudha laammanni na dhageessa tiyya qophaa ta'a miti tan nuti jennus fudhatuu qabaaneen dogora gaafataa. Amma inni yaadni isaa bare wanni akkana isa godha amma guddaan anillee dhiifama jeeni sadde innillee jesa isaa dhiifama naan jedhu warri akkana godhatti dhugataatu bitu obboleettii isaa sana yoo fedhan isaa itti fuudhani ani ilmaan kiyyaan mana kiyyaa isa hin deemu. Namni ijoollee tuutee keessaa gassi baasu hin jiru ammoo aanee immoo yoonni kan gartee eegaate kana dhiifama kana hunda gaafattee yoonni ulee waan dubbataate nuti ni jirraa rakkoon qabu kanarra arabiyaan kan hin jiru kana maali. An garuu dhugaa dubbachuudhaaf
beekadhu isii murteessinee isaafis murteessuu hin dhiifnu maaliif yoo ta'e jaarsa jaartii iddootti haquma muran. Maaliif yoo kanaan jettu taate aaneefillee manguddoon boru akka dhuftullee numaan barbaade garuu immoo nuti fennus manguddoon dhufnus tokkuma tahee garuu wanti namni hedduun irratti hirmaateefi kanama tokko lamaan beekadhu sammuun xiyyaafteetillee garagaraafillee. Dhuguma waan hamtuutu irratti deemaa ture mucaan kun alhamdulillah ammaan tana fayyee garuu immoo nutis ramadaanaa jenneeti ajirii dila kana dalagannee alhamdulillah rabbi galanne haa ga'u garuu isiilleen haasoma afaan nagaa dubbachaa jirti obboleessa ayyaana dogoggorsiise warra isaanillee akkanaa dhiifamanii gaafadhaa jirti garuu san immoo isaan waliin dawwalanii beekadhu gaafachuun isiirra jirti. Mana dhageessa dhugaadha isaan lamaan waan jiru kana gaafa bitatan dubbiin guddatte baadatti hin fe'anii jaan dhugaadha na dhageessa waan gartee manguddoon sun dhuftee haasoftu nutis yoo dubbannee deemne numa dubatti jee yaadan akka mataa fayyatti na dhageessa harbe kanarraa immoo eega isiin kan hundee anamma isiirrallee isiin dubartiidha isita isiillee niin fudhadha garuu ta obboleessisaa sanii shakke beeyta maaliif yoo ammallee karaa kanaan deebitee ta aanirraa baatee beekadhu dubbiin tun gadatti dabarte ha ilaa kanan nuun jirtii mire ammallee yoo akkana goonee obboleessisii hoon garagalee waan biraa godhe jechuufi nama gurguddaan barbaade jechuudha namni qaamni irra gurguddaallee. Isinis kun otamaa jirti namni walirraan waan akka bulee ammaan tana jirtinis jirti waan gartee booda dhufuu ta'uu takka ammaa wanni kun naan taane jettee dubbatuun isiilleen. Wanni naan ta'in akka manguddoon borii nu naasamee akka isinumatti fixan tanaan fedha. Manguddoon borii ta dhuftu tun akka nu haasa'u dhuftu akka jedhamsa si baasuudhaan. Ati beekadhummaa sanaatillee gurra alatti baasuun barbaanne iccitii maatii jechuun akka kee kana bareeddillee baay'ee takka galatoomii garuu bakka tanatti saniifin anillee xiqqoo tolaa ni shakka obboleessa kee maaliif yoo kanaan jettaate dhuguma isaatu akkana si dogoggorsiisu dubartoonni garaallee ni laafanii garuu obboleessi kee gara jabeenyummaa aanee irratti hojjetee aaneellee bakka tanatti shakke asirratti mee aanee atoo akkam jetta. Amantana haasaa asii dhaabadde isin waan jettee akka isin tun gadi hin baane manguddoon duraan dhuftus akka gartee isin maa gattanii gartee ikitiin baate gaarummaa kaamera jira hawaasa jireenyi ka isin tun amma baane sirrii dhugaadha. zamaanii barbaadee amma ta'ee dura. Dhugaa fayyadii Kanaaf dhugaa fayyadii. Tana manguddoo samsoon ta'een waan nuti amma nafasa waliin jirru Oromoon guutuun ni gatti ni beektisi. Akkuma isin beektan kanatti isaan illee jiran maaliif Sirrii. yeroo hedduu kaameraa hanneef kaameratti isaan galchaa jirra. Kanaaf jecha ani isinis harka kun haasaa san keessatti aan illeen ta'ee fi osoo hin deemne kanamaa dhaguu qabaa jechuudha. Sirrii. Galatoomara ni dhagaa jechuudha. Maaliif isinis ni dhagaa amma isin dhageetiin duraan bara deemette bara kuma ijoolleen lalattee aduuttee isin deemuttee tafee bara si ari'ee bara. Ari'ee deebisee. Tole. Ammaan kana isin qaraan deebisee wanti deemu fagaatee sanii. Sirrii galatoomii. Haa tunuu isin dhaguu irraa takka isin dhageetiin jira ammoo haatee soottanis ammoo hawwanii isin jee anta fuuldura hin shakkii waan kana akka gartee namni iddoo dhufee ragaa inni dhufee akka booda isaatu rakkoo sana itti deebisee wanni jee booda rakkoo isheen hin jenne akka itti jechuudha murtii takka haannee san turaawwan amma aaneen dubbii isaa qofa hin taane tanamaa illee dhahuu qabaa gattanii dhugaadha kun kan dhabuutti gantee keenya maal naan jedhan itti deebitee beekadhu biraa galii nyaanni jiru. Daa ganda keenya irratti dhiqama yeroo tagandaa sanii dhahuu qabaa. Sanisii qabdii jennee beekadhu sanisii tun hin bilbilee gaafadha jee. Sana amma kan ganta keenya gaafaan hajjamuun fakkaatan yoo irratti golte wallaa bilbileen kasan cabsanii tuuran. Egaa san duratti yoo gaa isaan kaasan karaa biraattisee hayyaman taate hayyaman yoon guddaa ammoo yoo haburuma guddoo sun dhuftee laaltu taate yoo hama guddoo sun wajjin fayyisuu dandeessu yoo biyyaa jechuudha gandaa isaan hayyaman an duraanuu ta'u duraati yoo jira kanaaf hojjan bultii keessas jara hannaa namni naan beeku naatu jira warreen ani ifama godhee fi naamni jettan an ifama godheef ishiidha. Tawaan irratti darganii isaan lachuu ifama godheef anta shakkisuu jirtu jira ammallee jira dhiyooti fiigaa taganaa dhuftu. Jara kan amma warreen ishii kan deebisii
ishi ana hanti ke fadu ana jartan hiddu rubutan kesan akka jartan buda amas yoshin gota hanta neret dite yo ha he neret dite ne ara ni shakalis isine yo kade yo na sa pasulle wa kan tu buti yo ha wene gudi de ke yo ha ni da wanta kunda torti amma gabbe de tingi sukura tanudau waan kana kashin kana intimine wada yo wanda cheyeme di isi balle faratu gono jura boru manu waan kana inshallah amma dana kada hida jiro man dana isantu ufiye jule bicha jura naberti garani kaani aku tekan wada yani kaani buran adikitani bagishin jubtu fitri dukane jiro soal ketara hasil jiro tanarati hojjettoonni hanya dan aku kabani waan kana aku kabani wajjin nagani isian kabani fidani tanaafuu jaga jara keenya haagala tumanii an tanamaa san osoo hin taane namaa san dhaga'uu osoo hin taane biyya naatu beeka tanaaf jechuudha haasoo jira malee inshaallah waa hundaa'u amma naasonnu eega gadaachi gabaanetti ini buat cikgu beda, wan tahu hal seperti ini, akasih tu juga hara wanita omna, takkan tu wanita. Karena memang kasih tu isin, jualnya kan stay sudah. Akasih tu isin an jualnya kan sahaja suje orang net hati artinya ni kama, sehingga ada jualnya kan sahaja su, maka ini dan mungkin terbukti jualnya santi ini. Kami buat harga gitu juga. Kamera tin sini merit isin kersi nanti dua itu sini juga kuning tidak terus ada yang berada. Wallahi wan harga mati jauh ini itu pada itu kalau mana gak hamba kopi batin buat dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.